चालतू को अम्मे चालतू तो दे मैं चालतू तो लफरे अम्मे चालतू लफरे आदि मकीना इला सजेस जेसे में भैया दे मखा मालो जेसे में भैया दे मखा नाइन मैं चालतू दे अम्मे चालतू दे वयो या चीज़े को नया चीज़ थी ना मेरी डेंजर बस या तो कुत्ते ना फितनी इमा फितनी मैं वहाँ के साथ जैसे ini mah des wayo ya na mari demi torba bala mata hati kana miri demi torba malu na mari demi torba de umaru man kana miri demi torba amme bashatu ko wayo amme chala me chala ma dudanka kana mana mi argu qaba kuwa yerote gamiti namni dume manni dume ani bade biyyi bade kan guyyaatti demi torba fita waggaatti meeqa fitan kuwa yerote gamiti amma post ta'u qabu like share isai ummata fi nisa ummata raga ba galgala laale amma share ta'u qabu amma share ta'u qabu amma kan guyyaatti demi torba fita waggaatti meeqa fitan amma argu man kar Agona, kamera cerita? negara ni kam cerita Cerita kenapa? Masih. yari yo manje kundu tukar akam cerita Bare antara mata jelas. wandara yom ni bebe kare wali sa wallan ne wade kakko kenya to kana Banara mau kat itu kan. wandara ni bame ka kuba ugasa suba sa devas ne bendu kana amma kana kanne amma yo amma ka de facebook litte wame ka garta karu sakam to sarri miti rakisar katta jawab kan Ganti ganti tar. arra wandara ne wanju to baka garu mal ko ta an jibera man challi se ma facebook kana media ma kana rafu jibera man mal si ko da ugaf so bosat Lalu, mati. amma samma kana mana obbo galana bukkeetti namni diddamii tor Namni demi tor mata. mana fedha ofaa bukkeetti namni diddamii tor bammo dhumanii Amma sekarang orang sama. just now ora kulo la just now Dawadi kabar. ora Beda sa. fedha ora dawolu mal mana genya wa magari yom na genya no malo Hello Bonsa, hello fedha jirta malo abbe jirta akkam nagaadha miti? eh Gara manaan jiru an suuqii raawwaa bitachuu deemeera. naannoo manaan jirtu maal hojjeta bakkeedha mana dara keessanittoo namni diddamii torba amma sambaa kana namni tokko namni abbee Maal? amma kunoo feesbuukii irratti amma poostii ta'eera kunoo namni Desa jira. Nanne kana bakkeedha waa bitaa'eera suuqii irra jira jedha namoonni dhume maal goon Malu ya rep. Akam gona akam tuban. maalan beekana inni irratti dhufe amma mucaan tubii dhamuusan oolu maal wayya Itu wala yung gaman. maal amma akkam mogoona biyyi kun garamti deemaa jirti akkasii Nama sudah sebut kagak. Karo, nagaara naannoon keenya nagaadha. Harmeen nagaa isheeti. Abbaanoo, nagaara rakkini tokko ijoolleenoo, nagaara minii fedhu boonsaan bilbilee nama 27 dhumee naan jedhe akkamitti keessa hafte ati? Harmeen nagaa isheedha. nagaara kunoo mana abbaara minii Naannoon keenya nagaadha. nagaara sasgabbaa fedhu maal ganama duwwaa asii maraatu tokko ijoollee kun sadarku saartee kanuma duwwaan nagee mana rakkini kan biraan jiru kottu ganama naasii keessaa kottuudha argita minii kunoo naannoon nagaadha garuu eenyuma inni bilbilee akkasiin jedhe namni bilbilee si goomse akka itti boonsaadha bilbilii fammatti makka safare nagaa ta'e kunoo nama asitti nama du'e achitti nama cabee asitti mana gubatee asitti kana oduun akkasii malee waan nagaa biyya kanarraa yoom dhageenya yoom waan nagaa dhageenya Gaafa kana laalan immoo kan lafa deeman biyya keessaa baate. kanaaf nu qabe malee biyya kana keessa jiraachuu wayii jibbeeraan sabuma isaa rakkinuma isaatii fedhee maal wayyaan jedhe nama 27 tokko ammaa boollatti gannamu moo Gurrattee deemoo yeechuma keessaa. rakkisaadha Wayi baay'ee namoo warra akka jedhan balleessu. bilbilee dhugaadha jechuudha wantichi rangaa sama dhandhiisa fedhoo bilbilee Kaasi. inni mana jechuudha Kaasi maal jedhaare. heloo fedhoo Hello Bonsa. maaloo haasaanitti dheeressiniiti nama du'ee nama jiru adda baasinatti jiru warra keessa jiru Mana irraa qabda. Naannoo nagaatti yeroo du'a farrisu. Maal jedhaa? jiru Nama baay'eetu beekumtu awwaallatudha. Maal inni kun maraataan? maal jechuudha amma arganii kun amma feesbuukii irra arganii waan isaa moo dawwee gama dhala maalatti Nama meeqa taane? gurbaan maraate Maal jedhaara?
Namni tokko hin duune mandarri nagaadhaatii du'ee ati maal ta'an mana irraa qabdaa rakkoo mana irraa qabdaa. Mandaran jiru nafi. Maalidha wanti kun? Mootarii. Eeyyudha kan gadhiise. Caalaadha qamaadha caalaadha yeroo hundumaa abbootii kan gurgurtaa caalaadha moo saddoomu. Sobaan garaa nu boqoseera yoo dhan. Isuma gadhiise dhaabsire. Maal abbaa keenya wayyare? Caalaa subii. Isuma dabalii gaafadhu. Bilbiluubi? Bilbilii gaafadhu. Caala maal kun as jiru kan sana rakkoo maal qabu? Mucaa sana nama dhoosila nyaata. Kanaan duras iddoo meeqatti namni dhumeera dhee maal jedhee? Obboleessa fuufaa kan jedhin qabuun. Jirtaa ati lubbuuma maal? Si ati sabuma kana yoom dhiiftaa? Yoom dhiiftaa maaloo? Silaa beekan maqaan koo kan tolle beekan. Waanuma madda hin qabne waan iddoo isaan beekne achitti abaluu achitti kanatti. Maaltii godha maal fayyadamu waan akkasii? Namni dhumuusaa keessaa maal argata? Diddamii torbatu badduu bee 27 waan tokko nafne waan tokko hin jiru mandarri ollaan safarri waan tokko hin jiru sirriidha 27 badduu bee. Laayikii keeshaa si argate kottoon maraatu. Hello boonsa cufattee silkii boon maraatte laayi maraatee. Kana gara amma an fedhe saadhaan abbaa kee du'e haadha kee du'e dheni ba'ee nan dubbisa moo ija isaan baqadha moo. Amalatti ta'e garuu sobisaas. Maal amma mee akkamuma goona biyya kana keessa kamti jiraannaa sobuma kanaaf akkamti jiraannaa. Baqatanii makan biyyicha gadhiisanidha. Amma adamaa yaadoon qomaa dha beektaa kunoo akkasittiin nama du'ee kana taate sana taate illee fuula namaatti mul'anna moo hin baqanna beekanne. Caalichuma biyya ari'uudha. Dallatuudha lafa kanarraas. Maal godha rakkina biyya kanaa hoos naasirrees hin dandeenyu. Waanta godhan dandeenyu namoo fayyadu. Nama dhiba garuu akkasumatti odeeffannoo sobaa waan madda hin qabne fuudhanii odeessanii ammatu na argite anaan waa meeqan gatee dhufen? Waa meeqan gatee dhufen? Baay'ee nama dhiba bakka.